Akkam jirtu hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun chaanaalii Kakuu Miidiyaati. Karaa Kakuu Miidiyaa sanbata duraa galgala sa'aatii tokko irratti yeroo hundumaa kan isin bira ga'u sagantaan keenya torban kanaas kunoo jalqabee jira. Hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwadhaan isiniin jedhaa. Guyyaa har'aafis keessummaa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo chaanaalii kana subscribe gochuun maatii keenya ta'an isiniin jedhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like gochuudhaan jalqabaa. Viidiyoon kun nama hunda bira akka qaqqabu share gochuun dagatinaan dhaamsa koodha. Egaa keessummaan keenya guyyaa har'aa kuni eenyu akka jedhaman isaanumarraa barraa isaan waliin immoo turtii bareedaa akka taasifnu abdiin qaba. Gaafiiwwan tokko tokko kaafnee isaan waliin marii kan goonu ta'a guyyaa har'aa fi tole barsiisaa keenya mee eenyu jedhamtu jalqaba irratti hordoftoota keenyaan wal baraa. Tole maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Duraan dursee yeroof isaa kana eebbisee Waaqni umurii gaabbitiif isaa kana kan nuuf kenne maqaan isaa bara hanga baraatti kan ulfaatiif kan kabajame nuuf haa ta'u. Ameen. Kabajamtuuf ulfaattuu kan taate qulqulleettiin qulqullootaa haati kan keenya kennaa fannoo jalaa durbiin Maariyaamiin maqaa ishee kan kabajame qulqulloonni ergamoonni wareegamtoonni hundi isaaniiyyuu kennaa fi eebba isaaniitti kan kabajaman nuuf haa ta'ani. Tole ani maqaan kan koo barsiisaa Daaqoon Daani'el Dassaalenyiin jedhama. Kanan tajaajilu immoo Bishooftuu Tulluu Taajjab Dabra Maxmaa Qulqulleettii mana kiristaanaa Lidataa kan jedhamu kutaa lallabaa Wangeelaati. Tole barsiisaa keenya guyyaa har'aa wajjin turtii taasifnu barsiisaa Daaqoon Daani'el Dassaalenyi jedhamu. Egaa barsiisaa keenyarraa waan baay'ee akka qooddattan abdiin qaba. Guyyaa har'aa istuudiyoo keenyatti waamicha keenya kabajanii sa'aatii qabdanirraa sa'aatii kana aarsaa gootanii nu waliin turtii taasisuuf maqaa koo fi maqaa hordoftoota kootiin guddaa galatoomaa Waaqayyo isiniif haa kennu jechuun barbaada jalqaba irratti. Egaa barsiisaa keenya gaafiin keenya nuti guyyaa har'aa isin waliin mari'achuuf istuudiyoo keenyatti isin waammanne kanuma isin fakkaatuu fi namoota isin fakkaatan kan ilaallatu gaafiin keenya kan nuti har'a irratti mari'annu macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irratti bara dargaggummaa kee Waaqayyoon yaadadhu kan jedhu barreeffamee jira jechuudha. Nuyis isin umurii dargaggummaa keessanitti sadarkaa barsiisaatti geessanii mana amantaatti tajaajila irratti argamtu. Waaqayyo umurii akka keessanii kana maaliif filatee maaliif umuriiwwan namni keessa darbu keessaa Waaqayyo umurii dargaggummaa keessan naaf kennaa yookaan immoo bara dargaggummaa keessan Waaqa keessan yaadadhaa jedhee maaliif kitaaba qulqulluu irratti nuuf barreesse? Tole ishee galatoomadha. Waaqayyo gooftaan kan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos uumaan kan keenya maaliif umurii dargaggummaa kan keenyatti akka isa yaadannu yookaan akka isa waaqeffannu akka isa galateeffannuuf maaliif barbaade maaliifis jedhame maaliif dubbate gooftaan kan keenya abbaa kan keenya ogeessa Solomoon irraan buleetoo jennee gaafa ilaallu jalqabumarraatii kaasnee dargaggummaan kennaa Waaqayyooti. Dargaggummaan ce'umsa riqicha daa'ummaarraa gara manguddummaatti yookaan ammoo gara geessummaatti kan ittiin ce'an riqichaadha. Dargaggummaan humna ofiitiin kan ittiin Waaqayyoon gammachiisanidha. Egaa kana erga jenneen booddeetti abboonni tokko tokko sirumaayyuu dargaggummaan yeroo warqiitidha jedhu. Yeroo warqiitidha jedhu dargaggummaan. Maaliif jennaan sadarkaan akka mana kiristaanaatti bakka sadiitti qoodama. Sadarkaan guddinaa, sadarkaa bishaanii, sadarkaa qilleessaa kan daa'immaniif kaa'amee jira. Sadarkaan dargaggummaa immoo abidda jedhameetudha kan kaa'amedha. Isaan kana sadan keessaa yaa'u gaafiin isin nu gaafattan gaafii kan dargaggummaati jechuudha. Akkuma duratti dubbadhe dargaggummaan kennaa Waaqayyooti jedheera. Yeroo itti Waaqayyoon gammachiisanidha.
sadarkaa dargaggummaatti gaafa ga'an humni keenya kan itti jabaatu, wallaallaa kan turre kan itti beeku, beekumsi keenya kan itti guddatu, fedhiin keenya garaagaraa kan itti babal'atu, humnaan jabaa kan itti taanudha. Wanta baay'ee kan itti hubachuu dandeenyudha dargaggummaan. Wanta baay'ees immoo kan itti hojjechuu dandeenyu waan ta'eef humna guddaa kan qabnu, sochii guddaa kan qabnu, dursuma lakkoofsa tokko irraatii kaafneetuma gaafa ilaallu osoo yeroon hin darbin, yeroon hamaan hin dhufin jedhe. Osoo yeroon hamaan hin dhufin, osoo aduun hin lixin, dadhabe yeroon jettu sun osoo hin dhufin, ammuma yeroo dargaggummaa kan kee kanatti Waaqayyoon uumaa kan kee yaadadhu jedheetu nutti dubbata jechuudha. Ogeessa Solomoon irraan buleetu. Maaliif jennaan Waaqayyoon dargaggummaa kana barbaada. Dursa sadarkaa dargaggummaa kana kan geenyan kennaa isaatiin, eebba isaatiin. Namoonni baay'een sadarkaa kanarra osoo hin gahin hafaniiru, nuti immoo geenyeerra. Sadarkaa geenye kanatti immoo humna qabnuun, beekumsa qabnuun, dandeettii qabnu hunduma isaaniitiiyyuu akka seexana ittiin hin tajaajilne, akka yaada foonii bichaa ittiin duukaa hin buune, akka yaada hafuuraa hojjennu akka isaa ittiin tajaajilluufi akka caljenneetuma dimshaashatti hin mancaasneef dargaggummaa keessan kanaan Waaqayyoon yaadadha. Kanaaf Waaqayyoonis kan nurraa barbaade jechuudha dargaggummaa kana akka seexana ittiin hin tajaajilneef. Inni biraan immoo akka sababa hin sababeeffanneef. Maaliif sadarkaa dargaggummaa irra jirra? Soomii yoo jedhame dadhabdee jechuun hin jiru. Yeroo dullumaatti sagadi gaafa jedhamne dulluma sababeeffachuudha dandeenya. Wantoota garaagaraa sababeeffachuudha dandeenya. Dhibeewwan garaagaraa sababeeffachuudha dandeenya. Yeroon dargaggummaa immoo yeroo humna jabaatti qaban waan ta'eef, yeroo itti sirriitti humna kan keenya kanaan Waaqayyoon gammachiisnu waan ta'eef, Waaqayyoon nuti irraa sababni biraa, sababa nuti dhiyeechinu waan hin qabneef, sababa akka hin godhanneef Waaqayyoon umurii dargaggummaa kan keenya kana kan barbaade, humna kan keenyan akka isa gammachiisnuuf jechuu barbaade. Tole barsiisaa keenya guddaa galatooma. Waaqayyo sagalee jireenyaa sana dhageessisu dhuguma dubbachuu fi dhalli namaa yookaan namni amaloota foonii, afurii fi amala lubbuu sadarraa nama kan jennu kun kan inni uumame. Kanaaf amaloonni foonii afran sun immoo ibidda, bishaan, dachii kana qilleensatti fakkeeffama. Isa keessaa dargaggummaan kan inni itti fakkeeffamu amala foonii keessaa isa ibiddaa sanatti jechuudha. Kanaaf sirriitti nu ibsitaniirtu. Mee umurii dargaggummaa kan immoo Waaqayyo qofatu barbaada. Umurii dargaggummaa keenya kanatti kan nu barbaadan Waaqayyoon ala hin jirani. Humna dargaggummaa keenya, umurii dargaggummaa keenya kana fayyadamuu kan barbaadu Waaqayyo qofa. Ashii galatoomadha. Humna dargaggummaa keenyaa yookiin sadarkaa dargaggummaa keenyaa kan barbaadan qaamota sadiidha. Inni tokkoffaan akkuma duratti dubbanne Waaqayyoon dargaggummaa kan keenya hin barbaada. Akka isa tajaajiluuf, akka isa galateeffannuuf humni kan keenya yeroo dargaggummaa qabnu kun guutummaan isaa akka isa tajaajiluuf Waaqayyoon hin barbaada. Kana yoo jennu garuu Waaqayyoon hin barbaada yeroo jennutti Waaqayyoon nurraa bu'aa argata jechuu miti. Waaqayyoon nurraa bu'aan inni argatu tokko iyyuu hin jiru. Yoo isa galateeffanne ergamoonni kumaatamatti lakkaa'ume isa galateeffata. Yoo nuti galateeffachuu baanne galanni isarraan hir'atu, yoo nuti isa galateeffanne galanni isaaf guutuun ta'u. Inni duruma durseetiyyuu addunyaan kun osoo hin uumamin galanni isaa guutuudha. Yoo isa galateeffanne, yoo dargaggummaa kan keenya, humna kan keenya isaaf taasisne, nutu eebba foonii fi eebba lubbuudhaa eebbifamaa jechuudha. Barakata sigaa wa nafsi jedhu abboonni kan keenya. Kan argannu eebba foonii fi eebba lubbuutidha jechuudha dargaggummaa keenya kan Waaqayyoon kan barbaadeef akka eebba fooniif akka lubbuu argannuuf. Inni biraa kan barbaadu immoo dargaggummaa kan keenya seexanni hin barbaada dargaggummaa keenya. Maaliif jennaan nuti Waaqayyoon tajaajilu, Waaqayyoon nuti akka isa tajaajilu akkuma barbaadu, seexannis immoo nuti akka isa tajaajilu barbaada. Ilmaan namaa yeroo jalqabaatiif abbaan kan keenya Addaam iddoo jireenyaa keessaatii baasee garba isaa kan taasifate diiyaabiloosidha.
gooftaan kan keenya gadaama Qorontos lafa onaa Qorontos keessatti yeroo qoramu maal jedheetu dubbatee qore seexanni hundumti isaaniitiyyuu naaf kennamaniiru jedheen lammaffaa gubbaarratti kan qore keessa hundumti isaaniitiyyuu naaf hojjetan naaf kennamaniiru jedheen kana jechuun ilmi namaa gabrummaadhaan diiyaabiloosii bitameeti kan jiru jechuudha daandii cubbuurra imaluudhaan hojii hamaa hojjechuudhaan sadarkaan daddargummaa keessa yeroo geenyu qormaanni nutti dhufan baay'eetu jira. Qormaanni nutti dhufan baay'eetu jira sadarkaa daddargummaa kana keessa yeroo jennu akkuma ol guddannu qaamni kan keenya ol guddatuun sammuun keenya guddachaa deemu wantoonni immoo kiristaanummaarraa namarraa fageessan illee qormaata namatti ta'an illee guddachaatidha kan adeemu jechuudha. Wanti akka of tuulummaa ana malee hin jiru hawwiiwwan garaagaraatti baay'eedha tokko lama jenneetoo dubbachuu hin dandeenye. Nutti bal'achaa deema guddachaatti deema akkuma nuti sadarkaa daddargummaa kanarra geenyu inni kunneen sirriitti babal'achaa dagaagadha kan deemu. Kanaaf ammoo yaanni kunis akkuma namatti dhufu qorumsi kunneen akkuma namatti dhufu qorumsa kanaan immoo kufnee raawwannee diinni kan keenya diiyaabiloosis akka isa tajaajilu barbaada jechuudha. Akka isa tajaajilu aarsaa akka isaaf dhiyeessinu akka isa galateeffannu namoonni hunduu akka isaaf jilbeeffatanii barbaada. Inni sadaffaan ammoo addunyaan nu barbaaddi. Addunyaa gaafa jedhu abboonni kan keenya addunyaa gara lamaan hiikoo kennuuf. Inni tokkoffaan addunyaa yeroo jennutti addunyaan uummanni irra jiraatan addunyaa hin jedhamu. Addunyaa kana jechuudha. Addunyaa tajaajiluu yeroon jedhadhee fudhadhu doktora ta'anii warreen dhibaman wallaanuu injinara ta'anii beekumsa qabaniin humna qabaniin addunyaa kana tajaajiluun hin danda'ama. Kanaaf addunyaan nurraa geeba guddaadha barbaaddi waan ta'eef irra caalattiyyuu dargaggoota humna dargaggootiin biyyi kun kan guddattu humna dargaggootiin biyyi kun kan misoomu waan ta'eef addunyaan kunis nuyi nu barbaaddi jechuudha. Nuyi nu barbaaddi. Nuti garuu kan fudhachuu qabnu irra caalatti addunyaaf hojjechuu jechuun doktora yoo taane kan waaqayyoo yoo taane aangoon kan keenya kan waaqayyoon biraa yoo ta'e addunyaa yoo tajaajilu akka waan nama waaqayyoon tajaajiluutti gaafa tajaajilli kan keenya sun fudhatamaadha jechuudha. Kanaaf nuti kan tajaajiluu qabnu kan nu barbaadan kan waaqayyooti fi addunyaa gaarii yookaan addunyaadhaaf hojii gaarii waan gaarii sana taaneeti jechuudha kan argamuudha qabnu. Isaan lamaaf kanaaf buluudha jechuudha. Addunyaa onan jedhu immoo abboonni kan keenya karaa biraatiin gaafa hiikan addunyaa hamuu yoonan jedhu addunyaa kana hin jaallatinaa jedhu qiddaasee gubbaarratti wanti addunyaa kana keessa jiran hundumtuyyuu darbaadha addunyaan kunis immoo darbaadha jedhu qiddaasee gubbaarratti maaliif jennaan laftiif samiin akkoo darbu beekamaadha. Garuuti immoo addunyaa kana hin jaallatinaa jechuun sagaagalummaa hin jaallatinaadha. Sirboos hin jaallatinaadha. Waan waaqayyoon hin jaallanne hin jaallatinaa wanti kun hundumtiyyuu nama hin baasu jechuudha barbaadeeti jechuudha. Kanaafiyyuu addunyaa onan jedhu kara lamaan kanatti akka hin taane addunyaa onan jedhu isa addunyaa gaarii fi waaqayyoon tajaajiluu kan nu barbaadan isaan kana lamaaf buluu akka qabnudha jechuudha. Kan nu barbaadan garuu qaamolee sadan kana. Barsiisaa keenya waaqayyoon ala umurii dargaggummaa keenya kan barbaadanii ni jiru. Isaanis addunyaa kanarratti akka isaan tajaajilu kan barbaadan akkuma waaqayyo nu barbaadu diiyaabiloosis humna keenya ni barbaada humna dargaggummaa keenya. Akkasuma immoo addunyaa irra jiraannu kanatti mootummaanis humna dargaggoo akka inni biyya misoomsuuf ni barbaada. Kanaaf umuriin dargaggummaa eenyuma birattuu umurii barbaadamaadha. Garuu nuyi umurii dargaggummaa kanatti kan hojjechuu fi qabnu addunyaafis osoo hojjennu cinaatti waaqayyoon dagachuu akka hin qabne hojiin nuyi addunyaa irratti hojjennu immoo hojii gaarummaa boru jireenya lubbuu keenyaaf galaanuuf ta'uu qaba malee guutumatti addunyaa keessa baduu akka hin qabne umurii dargaggummaatti kan nu barbaadan kan qorumsa nutti ta'an hedduun waan jiraniif qorumsa sanaan immoo kufnee addunyaa keessatti seexanaaf qofa hojjennee jiraachuu akka hin qabnedha kan nu kaasan barsiisan keenya. Hordoftoota keenya sagantaan keenya
barsiisaa keenya waliin turtii taasisaa jirru akkuma itti fufeetti jira. Hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwachuu hin dagatinaan affeerraa koodha. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaan ammas dhaamsa koodha. Viidiyoo kana namoota kan biraaf sheer gochuu hin dagatinaan amsa kan koodha. Warreen chaanaalii kana hordofaa jirtan yaada yoo qabaattan yaada kan keessan karaa teelegiraamii bilbila toora iskiriinirraa isiniif kaa'ame kana nuuf kennuu dandeessu. Akkasuma koomentii viidiyoo kanarratti bakka koomentiitti yaada keessan nuuf katabaan yaadni keessan nu jajjabeessaa. Kanneen irratti hojjechaa jirru kana caalaa yaadni isin bira jiru yoo jiraate kanarratti osoo hojjettanii kan jettanis jiraannan yaada keessan nuuf barreessuu hin dagatinaan dhaamsa koodha. Turtiin barsiisaa koo waliin taasisaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Tole barsiisaa keenya dargaggeessi yookaan dargaggeettiin tokko egaa gaafiin keenya akkuma jalqaba isinii jedhee xiyyeeffannoon gaafii kooti sadarkaa umurii keenyan kan wal madaalu yoo ta'ee fi sadarkaa tajaajila keenyan kan walitti siqu yoo ta'e baay'ee namoota nu fakkaataniifis muuxannoodha barumsa jedhee waanan yaadee fi egaa gaafiin koo inni sadaffaanis dargaggeessi yookaan dargaggeettiin tokko gumaachi tajaajila mana kiristaanaa keessatti taasisuu qabdu maali jettanii yaaddu? Umurii dargaggummaa keessatti dargaggeessi tokko gaheen inni tajaajila mana kiristaanaa keessatti qaba jettanii yaaddan maal faadha? Maaliin tajaajiluu danda'a dargaggeessi tokko umurii dargaggummaa isaatti mana kiristaanaa? Tole ishee galatoomadha. Dargaggoonni kamiyyuu mana kiristaanaa akka tajaajilaniif hundumti isaaniifiyyuu heeyyamamaadha. Hunduma isaaniitiif heeyyamamaadha. Namni kamiyyuu kennaan hafuura qulqulluu garaagara jedha. Kennaan hafuura qulqulluudha garaagara. Namoonni dargaggoonni hundumtiyyuu kennaa tokko qaban duwwaa osoo hin taane kennaawwan garaagaraa qaban dargaggoonni yoo ilaalle kennaa humnaan qabanii kennaa baratanii barsiisuudha. Sa'aatii dargaggummaa kanatti barachuudhaaf tola waan ta'eef mijataadha waan ta'eef sa'aatii kanatti hojjetanii argatanii qarshii isaaniitiin qabeenya isaaniitiin bataskaana tajaajiluudhaaf yeroon dargaggummaa yeroo warqiidha kan jedhameef yeroo kanatti fiigdee ta'u wanta baay'ee hojjechuu kan itti dandeechu waan ta'eef yeroon kun warqiidha yeroon dargaggummaa kun warqiidha kan jedhamu. Kanaafuu sa'aa kanatti nuti yeroo dargaggummaa kanatti caalchisnee ta'u isa daa'ummaan tajaajilaa turre caalaa isa immoo fuuldura manguddummaadhaan tajaajilu caalaa sa'aatii itti hojjennu waan ta'eef sa'aatii itti waaqayyoon gammachiisnu waan ta'eef kennaawwan qabnuun faarfannaa yoo ta'e faarfannaadhaan tajaajilu barsiisummaa yoo ta'e barsiisummaadhaan tajaajilu inni biraa ammoo imaanatu narra jira jedhee imaanaa itti kenname sana beekudha. Hundumti kan keenyaa humna qaba. Humna kana waaqayyoon nuuf kenneera. Sadarkaa dargaggummaa kana kan hin geenye baay'eedha. Nuti garuu arjummaaf ifuma isaatiin geenyeera. Waan geenyeef immoo dhuguma dubbachuuf waan nutti kenname waan abbooliin durii nutti kennan sana fuunee raawwannee dhalootatti kan dabarsu dargaggoota. Dargaggoonni humna guddaa mana kiristaanaati. Utubaa guddaa mana kiristaanaati. Akkasumallee gaachana mana kiristaanaati. Mana kiristaanaaf kan lolu, mana kiristaanaaf kan dhaabbatu, mana kiristaanaa kan ijaaru, mana kiristaanaa sirriitti dhalootatti kan dabarsu, baratee barsiisee dhalootatti kan dabarsu, tajaajilee dhalootatti kan dabarsu dhugaa dubbachuudhaaf irra caalatti gahee guddaa kan taphatu dargaggeessa. Maaliif jennaan yeroo mijataadha qaba waan ta'eef, sa'aatii mijataadha, yeroo mijataadha, umurii mijataarra jira waan ta'eef osoo daa'ima ta'e daa'imummaa isaatiifuu tajaajila wallaaluu danda'a. Yookaan daa'imummaa amala daa'imummaa waan qabaatuuf beekumsa baay'ee qabaachuu baachuu danda'a. Yeroon dargaggummaa garuu yeroo itti asis kaatee achis kaatee garaagaraa walitti funaannatee walitti fidatu waan ta'eef sirriitti caalchisee kan itti tajaajiluu danda'udha. Kanaaf yeroo tajaajilaaf mijataa waan ta'eef irra caallatti dargaggoonni jiramu kamiyyuu mana kiristaanaatiif dhugaa dubbachuuf mana kiristaanaa hin ijaaramne ijaaruu isaan kennaa faaruu qaban kennaa faarfannaatiin tajaajilu isaan qabeenya qaban qabeenya isaaniitiin mana kiristaanaa tajaajilu akkasuma kallattii garaagaraatiin mana kiristaanaa irra tajaajila ishee bal'isiisaa jiranii karaa miidiyaaleetiin illee haa ta'u eenyumayyuu haa ta'u kiristaana kan ta'e gahee kiristaanummaa isaa ba'uudha. Dargaggoonni keenya irra caalatti
gahee kiristaanummaa gaheen kan kun maalidha jennee waaqayyoon maaliif sadarkaa daddargummaa kanarraa nagee jenneetu gahee kan keenya sana beeknee imaanaa nutti kenname sana gara fuulduraatti dabarsuudha. Seenaan dhokate yoo jiraate immoo seenaa dhokate sana qofforree iddoo awwaalchaa saniitii baasnee sabatti mul'isuudha. Kanaaf kennaa humna qabnuun immoo humna qabnuun waaqayyoon caalchisneetu tajaajiluudha. Caalchisneetu gammachiisuudha. Kanaadha. Waaqayyo isiniif haa kennu barsiisaa keenya. Umurii qabnu keessaa umurii dargaggummaa keenyatti waaqayyoon gammachiisuu waaqayyoon tajaajiluu akka qabnu humna qabnuun beekumsa qabnuun gahee nurraa eegamu hunda bahuu akka qabnu dargaggeessu kan dargaggeettiin tokko gaheen yookaan gumaachi isheen tajaajila mana kiristaanaa keessatti qabdu xiqqaa miti itti fayyadamnaan waan jedhu nu kaasanii barsiisan keenya. Tolee barsiisaa keenya wanti amma yoonaatti kaasnee umurii dargaggummaa kana keessa qormaanniiwwan garaagaraa akkasuma addunyaa keessatti barbaadamuun keenya gufuu nutti ta'uu danda'a. Umurii dargaggummaatti jechuudha gufuun nutti baay'achuu danda'a. Qormaatawwan gufuuwwan umurii dargaggummaatti nutti dhufan kana jala dabarree tajaajila fakkeenya gaarii namaaf ta'uu danda'u akka taanuu fi dargaggoonni sadarkaa dargaggummaatti jechuudha tajaajila fakkeenya gaarii amantootaaf warreen tajaajilu saniif akka taanuuf yookaan akka ta'anii fi ergaan yookaan dhaamsi isin qabdan maalidha? Galatoomadha. Akkuma beekamu dargaggoonni jiran kamiyyuu dargaggeessa gaarii akka ta'an fakkeenya gaarii akka ta'an kan taasisu inni jalqabaa wanta itti kenname sana beekuudha. Maaliifan nan dargaggeessa ta'e sadarkaa kana gubbaarra maaliifan ga'e kaayyoo inni itti dargaggeessa ta'e sana beekuutu isarra jiraataa jechuudha. Dhugaadhaan dargaggooliin bara kan keenya irra jiraachuu dandeenya. Dargaggeessa kan ta'an kamiyyuu qormaataan dhaban. Qormaanni yoo jedhamu qormaanni sadarkaa dargaggummaa keessatti baay'eetu jira. Duratti xiqqoo kaaseera. Qormaanni hawwiin jira. Matuma keenyatti dargaggummaa keenyatti kan qorumsa ta'an jechuudha. Kiristaanummaa keenyatti kan qorumsa ta'aniitu irraa nu fottoqsuu danda'an baay'ee isaaniitu jiru. Yaanni kan keenya faffaca'aa ta'a. Ajajamuu dhabuutu jira. Waan baay'eetu jira. Yeroo humna qabnutti anumatu jira jechuu dandeenya. Garuu sanaa miti. Dargaggummaan qulqulluun dargaggeessa qulqulluun kan waaqayyoon gammachiisudha. Waan waaqayyoon jaallate irra kan adeemudha. Abboommii isaa eegee seera isaa eegee hangamiyyuu qormaanni baay'atu. Qormaanni sun gaarummaadhaaf jedheetu qormaata sana keessa kan darbu obsaan kan darbu ta'uudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een dubbadhu maaliif jennaan abboonni kan keenya kan kana duraadha sadarkaa dargaggummaarra kan jiran qulqulloonni baay'een hojii gaarii hojjetanii fakkeenya nuuf ta'aniiru. Kanaaf kitaabni qulqulluunis abboonni keessan akkamitti akka jiraatan akkamitti akka du'an fakkeenya amantaa isaanii fudhadhaa jedheetoo kan nutti dubbatu jechuudha. Ibroota boqonnaa 13:7 gubbaarratti. Kanaaf kan akka qulqulluu Giyoorgis dargaggeessa turanii qulqulluun Phaawulos illee sanuma ilma isaa hafuuraa kan ta'e qulqullichi Ximooxiyoos illee akkasuma dargaggeessa irra turan. Sirumaayyuu ergaa isaa isa lammaffaa Ximooxiyoosiif erge boqonnaa 2:22 gubbaarratti maal jedha? Kajeellaa yeroo dargaggummaa sitti dhufu jalaati akka baatuuf yeroo hundumaayyuu dhama'i. Akka sin qabanneef akka hin kufneef yeroo hundumaayyuu dhama'i. Warroota waan gaarii hojjetanii wajjin ooli. Waan gaarii faana duukaa bu'i jedheetu qulqulluun Phaawulos sadarkaa dargaggummaarra kan jiru ilma isaa hafuuraa Ximooxiyoos yeroo gorsu jechuudha. Maaliif kajeellaa baay'eetu jira. Sa'a dargaggummaa yeroo irra jiru yeroo itti fiigicha baay'ee fiignudha. Yeroo nama amantaa taane sirriidha amantaa keessatti qormaanni hin jiru jechuun dandeenyu hin jira. Dargaggummaarra yoo jennu hin jira. Garuu kajeellas suni akkas hin qabanne jedha. Qormaata dhufu sana obsaan of bituudhaan irra darbuudha. Ani kan eenyuti? Ani kan Waaqayyooti. Ani kan eenyuti? Eenyutu na uume? Maaliifan lafa kana gubbaa irratti dhufe jenneetu of beeknee raawwanneetu of beeknee yoo of wallaalle ta'e akkamitti akka dhufne ta'e hin beeknu ta'e maaliif akka dargaggeessa taane hin beeknu ta'e waanuma hunda qaqqabuu dandeenya. Akka bishaan gabatee irraa asiif achi raafamuu dandeenya. Kufuullee dandeenya.
Garummoo amantaadhaan taanee of bignee waaqayyoof bitamaa taanee abboommii keessatti of qabnee gaafa jiraanne dhuguma dubbachuudhaaf abbooliin qulqulloota akkasitti ce'aniiru sadarkaa daddargummaa abidda jenne kana ce'aniiru. Nus immoo ce'uu hin dandeenya yoo of binne yoo of hoogganne. Qaama kan keenya hundumaa humni kan koo kan waaqayyooti. Beekumsi kan koo kan waaqayyooti. Hundumti kan koo kan waaqayyooti jenneetu dargaggummaa keenya waaqayyoon jalatti to'annoo yeroo taasisne qormaata nutti dhufu kamiyyuu hin darbina. Abbooliin kan akka qulqulluu Giyoorgis rakkina isaanirra dhufan darbaniiru. Kan akka abboolii kan keenya baay'eedha mana kusoonni baay'een jiran qormaanni baay'een itti dhufee abbooliin kan keenya dargaggummaadhaan illee kan mana kusiisan baay'ee isaaniitu jiru. Sirumaayyuu qormaanni yeroo itti dhufu abidda harkaan qabaniitu laalan. Abidda harkaan qabaniitu akkama nama godha jedhaniitu. Ati immoo yaafoon kan koo abidda kana kan sodaatte akkamittiin abidda samii sana sodaachuu dadhabde jedhaniitu qaama isaanii sana hanga karaa waan mul'atuutiin karaa isa barsiisuu danda'uun of barsiisanii of bichisiisanii dargaggummaa waaqayyoo kan waaqayyoon jaalatu taasisanii mana kiristaanaatiif biyya isaaniitiif bu'aa guddaa buusanii har'allee of fakkeenya ta'uttidha kan gaane. Nutis immoo akkuma isaan raawwatan sana raawwannee waan gaariirra adeemne yaada gaarii yaadne jaalala qabaanne tokkummaa qabaanne mana kiristaanaaf dhaabbanne dargaggeessa gaarii kan waaqayyoof bitamu taanee akka jiraannu kanan jedhuun yaada qaba. Tole barsiisaa keenya dhumarratti dhaamsisinuuf dhaamtanii dargaggoota hundumaaf galaa akka ta'u akkasuma kanarraa barumsa guddaa akka argatan abdiin qaba. Dhumarratti barsiisaan keenya barsiisaa qofa miti daaqoniidha. Sadarkaa sanattis qofa miti tajaajilli isaanii kan daanga'ee hafe waan isaan ittiin beeku keessaa tokko faarfannaadha. Jalqaba faarfataa jedhanii of hin waamne of dhoksanii anis dhumarraa icciitii isaanii waanan beekuuf dubbachumaafan bira darbe barsiisaan keenya lallabuudhaan nu barsiisu sirna qulqulleessaa galanii daaqonummaadhaan nu tajaajilu akkasuma immoo waltajjii irratti barsiisuu cinaatti faarfannaadhaanis tajaajila mana kiristaanaa yeroo ammaa keessatti tumsa guddaa taasisaa jiru barsiisaan keenya. Kanaaf kennaa faarfannaas ni qabu. Dhumarratti faarfannaa tokko amma gorsa nu dabarsaniiru nu barsiisaniiru. Dhumarratti immoo faarfannaa tokko nu faarfatanii sagantaa keenya kan guyyaa har'aa isaan wajjiniin turtii taasisaa turre goolabnaa. Barsiisaa keenya mee faarfannaa tokko immoo hordoftoota keenyaan waliin faarfannee sagantaa keenya guyyaa har'aa xumurraa jechuudha. Eshi faarfannaa dursee ergaa nan qabu akkuma beekamu yaa'u haalli biyyi keenya yeroo ammaa irra jirtu irra caalatti immoo haalli naannoo Oromiyaa keessa jiru yoonan jedhu biyya qofa osoo hin taane biyya kan taate manni kiristaanaatis biyya. Akkuma beekamu tajaajila afaan Oromoof asiif achi kakkaachaa turree kakkaachuu qofa osoo hin taane immoo dhiibamaatis turree jirra. Tajaajilicha garuu lafa qabsiisuudhaaf waldaa duukaa bootaa wajjin abboolii kan keenya waliin sochiiwwan gaggeessine baay'eetu jiranii ta'us garuu sadarkaa amma irra jirru kana yeroon warqiidha. Abbooliin kan keenya yeroon warqiidha. Yeroo amma jirru kanatti fayyadamuutu nurra jiraata. Amma hin fayyadamnu taanaan yeroo arra dabarsine kun yeroon arra gumne kun booddee isaa garaa nu nyaachuun isaa nafu nutis immoo gaabbuun kan keenya nafu jechuudha. Kanaaf yeroo amma qabnu kanatti fayyadamuutu nurra jiraata. Iddoo jirrutti lafa jirrutti humna qabnuun beekumsa qabnuun kennaa qabnuun ummata kan keenya kana tajaajiluutu nurra jiraata. Maaliif dhugaa dubbachuudhaaf hanga har'aatti ummanni miliyoonaan lakkaa'amu kan bade sababii afaanitirraa eegi. Kanaaf immoo jaarraa kan keenya kana keessa osoon ani jiru osoo isin hordoftoonni kun jirtanuu dhaabannee akkasittiin ilaaluu hin qabnu. Kanaaf waan qabnuun mana kiristaanaa keenya iddoo jirrutti lafa jirrutti mana kiristaanaa keenya walla gurmeessinii raawwanne tajaajila akka tajaajillu beekumsa qabdaniin humna qabdaniin mana kiristaanaa keessan akka tajaajiltan
ergaan jedhuun qaba. Iddoo tajaajilaatti nama wayitu waa'ee afaanichaa kana yeroo gaafannu isin afaan maaliif jettanii afaan bar sababbii abaarsatiin akka dhufe hin beektanii jedhan. Dhugaadha. Deebiin sirrii ta'etu sirrii mitis. Yaa'u afaanichi sirriidha. Kakuu moofaa keessatti bara seera laphee keessatti afaan kun wal makuun isaa beekamtiidha. Cubbuudhaan dhufuun isaa beekamaadha. Siidaan taane siidaa hin malle kan waaqni hin jaallanne ijaaranii gamoo waaqni hin jaallanne yoo ijaarameyyuu diigamuun isaa nafu yoo ijaarameyyuu hin xumuramu. Kanaaf Waaqayyoon diigee jira. Sababbii sanaan immoo hojii hamaan kun akka itti hin fufneef afaan sun harkaa bittinnaa'eera. Amma immoo afaan kun afaan kakuu haaraa keessatti bara wangeelaa kana keessatti immoo afaan kun siidaa gamoo sanaa ol kan ittiin ijaaran osoo hin taane kan wangeela ittiin barsiisan, kan laphee qulqulluu ittiin ijaaran, kan bultoo sillaasee ittiin ijaaran waan ta'eefuu gamoo sanaa miti kan ijaaramu. Kanaaf afaan kamiyyuu cubbuudha yoo ta'e koo afaan sana kan kenneef Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Hin barbaachisu osoo ta'e Waaqayyoon hin kennu ture. Garuu hin barbaachisa waan ta'eef Waaqayyoon kenna. Ayyaana guyyaa 50ffaa gubbaa irratti sammuu sirumaayyuu yeroo ol ba'u Yerusaalem keessaa hin beeknaa hanga hafuura qulqulluu argattanitti jedhee nutti ture. Hanga hafuura qulqulluu argattanii tokkoffaan jajjabeessaa jechuudha. Jajjabina lammaffaan immoo afaan sana hanga argattanittidha. Hiikni isaa gaafa deemna. Yerusaalem keessaa bu'uu hin danda'amu. Ammas taanaan afaan osoo hin beekin deeminan lallabataanan ormaa jechuudha. Yerusaalem keessaa hin beekin kan jedhu sana seera sana cabsite jechuudha. Kanaaf duukaa bu'uun erga afaan kana hubatanii kan deemanii too lallaban. Afaan kakuu haaraa keessatti warroota Waaqayyoon waaqeffatan dhugumaan lapheen isaanii gara Waaqayyootti jedhe kan akka duukaa bu'ootaa fa'aaf kan kenname afaan kun waan ta'eefu afaan kamuu kan Waaqayyo biraati. Eenyu haa ta'u afaan kamiyyuu kennaa Waaqayyooti. Namni kamiyyuu kennaa Waaqayyooti. Namni jaallatee itti dhalate hin jiru. Waaqayyootu jaallachiise ture. Oromiffaan akka dubbatu taasise. Kanaafuu biyya afaan sana dhaga'u keessatti afaan kamiiniyyuu tajaajiluun kennaa Waaqayyoo sana beekanii Waaqayyoon caalatti galateeffachuu waan ta'eefu afaan kamiyyuu afaan kun abaaramaa afaan kun eebbifamaa kan jedhu kitaaba qulqulluu irratti hin jiru waan ta'eef hundi kan keessaniyyuu hubattanii gamtaadhaan tokkummaadhaan taatanii dhugumatti mana kiristaanaa kana garbummaa fi dhokannaa jalaa golugaa irratti golugame kana akka irraa kaastan kan jedhu ergaa kan hunduma keessaniif dabarsaa. Galatoomaa dhaamsa keessanii fi dhuguma dubbachuu fi dhaamsa jalqaba dargaggootaaf dhaamtan irratti dabaltanii nama hundumaafuu sadarkaa kamirra nama jiru kamiifuu dhaamsisinii akka waliigalaatti keessumattuu tajaajila afaaniin wal qabatee ergaa darbuu qabu ergaa namni kamuu xiyyeeffannoon hubachuu qabu waan nuuf dabarsitanii fi Waaqayyoo umurii tajaajila keessanii isiniif haa eebbisu. Waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessisuun isiniin jedha barsiisaa keenya. Ameen. Sagantaa keenya goolabuuf waliin faarfannee faarfannaa tokkoon sagantaa keenya xumurra. Toleeshii andaa'ima fuula kee si faarsee garaan ga'uu tajaajila keef juuree gatiin kee narraan ba'u isa jedhudha kan waliif faarfannu. Andaa'ima fuula kee si faarsee garaan ga'uu tajaajila keef juuree gatiin kee narraan ba'u karaan fayyinaa kan lubbuu martii bakka koo samiirraa Yesuus eebba kooti ati. Talila waraabadhee amma deebuu bayra soorata mannaa caaluu fayyina si nyaadheera aarsaa darbee lolaasee sichittiin turaa'u. Tajaajila du'aafii deebisee meeshaan ta'u nandaa'ima fuula kee sin faarsee garaan hin ga'u
tajaajila keef jooree tinkinarraan bahu karaan fayyinaa kan lubbuu martii bakka koo samiirraa Yesuus eebba kooti ati soraa garaa koof miti guddaattu sinaaf daddaa ogummaa koonis tasaa tolaa keettaan jiraadha guyyaa ijaan lapheen koo mukkeen koo isaa garraami gannaataaf sinaaf dadhu kan koo Yerusaalemi nan daa'ima fuula kee sin faarse garaan hin ga'u tajaajila keef jooree gatiin keenarraan bahu karaan fayyinaa kan lubbuu martii bakka koo samiirraa Yesuus eebba kooti ati ulaagaa namni kaa'u naguchiftee qixaa'ee dhalootaaf darbee bikee tolli kee nan lakkaa'ee narraa baaftee akka tasaa kennaan kee biyyi raaju anaaf sichi kaayyoon kee argeeran guutuu mabjuu nan daa'ima fuula kee sin faarse garaan hin ga'u tajaajila keef jooree gatiin keenarraan bahu karaan fayyinaa lubbuu martii bakka koo samiirraa Yesuus eebba kooti ati nan daa'ima fuula kee sin faarse garaan hin ga'u tajaajila keef jooree gatiin keenarraan bahu karaan fayyinaa lubbuu martii bakka koo samiirraa Yesuus eebba kooti ati Duma dada gifti kee ya Maryam duma rajinke Maljidin siwa maqaa kee kasiif maluun nabi ulmaa keef duma dada gifti kee ya Maryam duma rajinke Maljidin siwa maqaa kee kasiif maluun nabi ulmaa keef si'oolii gannataattiin baane siidaan jireenya arganne ibtii badhaasa addaa kan nu gaadhaa kennaanaaf kennamte guddaadha dhuma addaadha ibtii kee yaa Maariyaam adduma raajiin kee maal jedheen si waama maqaa kee kan siif maluun nabi ulmaa kee qabeenyi koo sidaa gifti koo jaajuun koo sidaa ani gugee koo waan biraan of jajuun naan ta'oo sidiis naan hundi koon salphatu
Dumadada gitike ya Maryam duma rajinke manjidin siwama makake kasif malun nabi ulmake Dumadada gitike ya Maryam duma rajinke manjidin siwama makake kasif malun nabi ulmake Tole hordoftoota keenya turtiin barsiisaa keenya barsiisaa Daaqoon Daani'el Dassaaleny waliin guyyaa har'aa taasisaa turre kanumaan gayyoonatti hordoftanii sagantaa keenya hanga dhumaatti waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun dagatinaan dhaamsa koodhaa viidiyoo kana namoota ni fayyadeettaniif sheer gochuu akka hin daganneen torban keessummaa biraan sagantaa biraan hanga walitti deebinutti fayyaa nagaa nuuf ta'a. Hanga yoonatti waan hordoftaniif eebbifamaa.